akkas jedheera. Nagaan isiniif haa ta'u jedhaati mana tokko seentan nagaa lallabaa fi ilmi nagaa mana isin dhaqxan sana yoo jiraate nagaan keessa sun isaaniif irra hin buufata. Yoo isaan garuu nagaa keessan jibbanii isiniif deebi'e. Kanaaf ergaan iddoo kanaa darbu isin irratti hin ta'a. Ameen. Mee naa ta'a inni waan dharra dubbatu warrettan. Mee akkas jedha harka keessan as kaasaati. Inni kana dura naa ta'uu didee amma naa ta'a jedha. Ergaa nama 16 inni kana dura naa ta'uu didee jedha. Amee dabalate. Yes. Amma kana booda naa ta'a jedha. Siif haa ta'u maqaa Yesuusiin. Haleluuyaa. Waan kana dura si dideetu si taasiin jedha. Ergaa nama 16 utuu wangeelatti hin galin ergaa kana fudhadhu. Wagga bara 2017 yaaltanii karoorsitanii fixxanii qabachuu kan dadhabdan ji'a si'abe kana keessatti milkoofta. Siif haa ta'u maqaa Yesuusiin. Ila amani duwwaa irratti Waaqayyo isa ta'uu dideen si taasisa. Isa guutuu dideen si guuta. Isa walqixxaachuu dideen walqixxeessa. Waa'ee kee ormoota gaaffii godha. Balbalaatiin beennee sirraa bana. Gola kee gammachuu bililleen nan guuta. Haati ergaa tokko ameen jedhi fudhadhu. Ililleen galateeffadhu obboleessa. Haleluuyaa. Kaleessa sarras Waaqayyo eenyu wajjin jira wanta warra amanu, warra dubbii isaa amanu, warra hafuura isaa amanu, warra sagalee isaa amanu waan ta'eef baay'isaa amanaa. Baay'isaatuma sirrumatti amanaa. Dhuguman sinitti hima. Wanti biyya lafaa irratti shakkamu danuudha. Waaqayyo garuu shakkamu. Nama si cinaatti garagali Waaqayyo sitti dubbannaan jedhaane isa si dubbate raawwatu malee sinniisu ishakkin jedhaane bakka in fayyitaa shakkin in eebbifamtaa shakkin balballi sin banamaa shakkin seenaan kee jijjiiramaa shakkin wanti sitti ulfaatee si ceepha'e sun sirraa kaa shakkin harki Waaqayyo ganama kana nama baay'eedhaa diriira. Galgalaan Waaqayyoon kadhachaan ture. San garagalchaa ergaa baay'ee dhufaa garuu nan boqochiifne keessa koonguun. Afurri Waaqayyo waan keessa koo guute tokko sagalee tokko naa laate. Guyyaa har'aa ganama kana akkasinitti dubbadhuuf sagalee tokko naa kenna. Akkas sagalee jedhu dubbadhu naan jedhe Waaqayyo. Siin lolu malee sin mo'atani. Beeta. Namni duukaa jiru nama muraasa. Akkasiin jedha Waaqayyoon kee. Diinonni kee si lolu malee sin mo'ani. Siin falmu sin mo'ani. Si dhiibu sin mo'ani. Sirratti ka'u sin mo'ani. Karaa cufuu yaalu sin mo'ani. Si arrabsu sin mo'ani. Ani akka loltuu jabaatta si duukaa jira. Mata duree si lolu malee sin mo'an jedhu irratti dubbadhu. Qabadhu kana abbaan ergaa. Adara namni tokko namaa dhaggeeffate ofumaa dhaggeeffatu warra hafeef hin dhaggeeffatin waan ammasuma jirutti dubbata. Eeyyee akkas jedhe Yesuus dubbiin Waaqayyoo sin darbuurra lafaaf samiin kun darbu waye. Kanaaf fidalli takkittiin akkas hin darbitu hin feene Yesuus. Kanaaf dubbii Waaqayyoo akkas hin jalan miliqne sirriitti dhaggeeffadhaa. Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 17 lakkoofsa 25 kaaseen dubbisaa seenaa bal'aadha. Garuu guduunfeen warri seenaan kun irratti hojjetame har'a lubbuun hin jiran. Waaqayyo bara sana inni hojjete garuu har'as jira. Inni bara sana ijoollee isaa gargaare. Inni mucaa isaa gargaare. Har'as saba isaa wajjin nama tokko wajjin jira waan ta'eef. Kanaaf Waaqayyo kutaa kana keessaa sagalee kana naa laatee nan dubbisa. Namoonni Israa'el yommus namicha yerootti as ba'u kana argitu. Inni Israa'elootatti geessuudhaaf dhufe. Namicha kana ajjeese mootiin hin badhaasa. Akkasuma immoo intala isaa ittiin heerumsiisa. Maatiin abbaa isaa biyya Israa'el keessatti gibira akka hin baafne hin godhaaf waliin jedhu turan. Waan gurguddaa sadii yoo namicha as ba'ee Israa'elin lolaa jiru kana Waaqayyo nama kana nurraa kaaseef namichis Saa'ol namichi jedhamu kun waan sadi akka godhuuf walitti haasaa turanidha. Lakkoofsa 26 nan dubbisa. Daawit immoo nama Filisxeemicha kana ajjeesee arrabsamuu kana Israa'eloota irraa fageessuuf maaltu godhama? Filisxeemichi dhagna hin qabatin inni loltoota Waaqayyoo isa jiraatatti geessu kun eenyunni jedhe namoota isa bira dhaabatan hin gaafate. Jarri akkuma duraan dubbatan nama Filisxeemicha ajjeesu kanaaf kanatu godhama jedhanii
inimanii jedha. Kanaaf itti fufee seenaasaa bal'inaan ilaalaa deemna. Kutaa kana keessaa egaa Waaqayyo Israa'eloota hin jaallata. Saba dhuunfaa isaati. Kanaaf kaleessa raajootaan abboota firdiidhaan saba sana tajaajilaa geggeessaa ture. Haa ta'u malee sabni kun ollaa qaba. Kaleessas waan keessa bahee dhufe beeka waan ta'eef saba ollaa isaa laaleetu nuyi mootii barbaanna. Mootii malee hin barbaannu, raajota nu bulchanii abbootii firdii nu geggeessan hin barbaannu jedhanii yeroo isaan gunguman bara Saamu'eel raajiin ture keessatti Israa'el wal ga'ee mootii nu bulchu barbaannaa jedhan. Haa ta'u malee Waaqayyo waan isaan gaafatan kana isaan hin dhoowwanne. Maalan godha yaa Waaqayyo jedhee Saamu'eel gaafa Waaqayyoon gaafatu waan isaan barbaadan nan godhaaf, garuu itti mootiin isaan irratti mookuun waan baay'ee isaan godha. Erga na dhiisanii mootii foonii filatanii rakkoon qabu jedheetu mucaa harree abbaa isaa jalaa bade barbaachuu deemu. Inni dibamuudhaaf fedhiin qabu, mootii ta'uudhaaf karooran qabu. Eeyyee siyaasa kana keessa hin galle, garuu harree jalaa bade. Harree abbaa isaa isa bade sana barbaaduuf otoo deemu Waaqayyo raajii Saamu'eelitti dubbate. Saa'ol mootii Israa'el isa jalqabaati akka seenaan macaafa qulqulluu jedhutti. Haa ta'u malee Waaqayyo Israa'elootaan kaleessas lolee dabarsaa ture. Lolee moosisaa ture. Karaa isaanii laachaa ture. Kanaaf Waaqayyo Israa'el wajjin jira. Sababii wajjin jiruuf waan isaan kadhatan hundumaa hin laataaf. Beelofne yoodhan hin laataaf. Karaa dhabne yoodhan karaa laataaf. Nu baasi yoodhan hin baas. Wanti Waaqayyo Israa'eliif hin goone hin jiru. Garuu Israa'el akka Waaqayyo irraa barbaadutti badaa hin bulleef. Waaqayyoof hin jiraan. Haa ta'u malee mootiin kun hafuurri Waaqayyo irra bulee waggaa lama duwwaa hafuura Waaqaan bulcheedha. Sanbooda fedha fooniitti, sanbooda fedha hafuuramaatti dabarfamee kenname. Sababiin inni kennameef immoo waan Waaqayyo fixi jedheen fixuu didee, waan Waaqayyo balleesse jedheen balleessuu didee, wanta babbareedaa, wanta xuraadha garuu babbareedaadha ija fooniitti. Sakana aarsaa Waaqayyoof han godhedhe mana isaa keessa jabboota, dubartoota, ijoollota babbareedduu qeetti naqate isa Waaqayyo fixedheen fixuu dhiise. Sanarraa kan ka'e Saamu'eelitti deebi'ee Waaqayyo maal jedhaani? Hamma Saa'olin tuffadheera. Wanta nani godhi jedheen gochuu waan dideef har'aa kaasee hangorra jira malee ani isa tuffadheera. Hojiirra jira malee ani isa tuffadheera. Mee sin eebbisa harka kee ol kaasi. Utuu hojiirra jirtu, utuu kadhannaarra jirtu, utuu tajaajilarra jirtu Waaqayyo nama biratti tuffatamuu dandeessa. Waaqayyo bara kees hin tuffatin. Mee harka kee raasii yaa Waaqayyo nan tuffatin jedha. In tuffatame Saa'ol. Kanaaf ammas Waaqayyo deebisee nama argadheera. Heewun Saamu'eelin heessa inni ammaneen seeyi nama argadheera. Nama Israa'eloonni itti boqotan, nama yaada akka garaa kootti jiraatu, nama xiqqaa tokko argadheera. Isee ilmaan 8 qaba jedha macaafni. Achi keessa mucaa isa quxisuu Daawit irra Waaqayyo yaada isaa kaawwate. Maal gochuudhaaf? Saba isaa ittiin boqochiisuudhaaf. Yaada Waaqayyo kan raawwatu Daawit Waaqayyo yeroo filatu argina. Haa ta'u malee bara sana akkuma baraarraa Filisxeemonnii fi Israa'eloonni irra waliin jaallatan Niikuleeriidhaan warreebaa jiru argita yoo ta'e. Jarri bara baraan diinaa walitti ta'aniiru. Bara kaleessaas baay'ee waliif falmaa turan. Warri Filisxeem kun warra Waaqa tolfamaa bulan, warra jireenya gadhiisii jiraatan, warra Waaqayyoon hin beeknedha. Israa'el immoo warra Waaqayyoon beekudha. Haa ta'u malee yeroo hundumaa Waaqayyo warra isa beekan wajjin jira. Warra isa beekan wajjin oola. Warra isa beekan wajjin haasa'a. Kanaaf isaan gidduudhaa raajota gurguddaa kaase. Kan macaafa barreessan, kan ulfina gurguddaa argaa turan Israa'eloota keessa. Arrallee beektonni addunyaa kana baay'een isaanii wanta gurguddaa kan hojjetan Israa'el keessaa namoota ba'anidha. Haa ta'u malee bara sana hafuura lolu tokkotu jira. Eewuudha yottani Gooliyaad kan jedhamu yoo xinnaate dhundhuma ja'a jedha. Dhundhuma jechuun ciqilee natti fakkaata. Ciqilee ja'a jechuun meetira 3 fi taakkuu jechuudha. Namichi kun amma kana dheerata. Yoo xinnaate nu 2 ta'a jechuudha. Namicha kanatu dhaabatee Israa'elitti falmaa ture. Akkas jedhanii seera baasan. Namni na lolee yoo na mo'ate ennaani nutu garba sinii ta'a. Yoo isini
nu mo'attan yoo nu garuu simmoone isintu garbanuu ta'a jedhanii seera kana baasan. Kanarraaf kan ka'e diinni Israa'el hin dhalate kaleessas ture har'as jiru ergaan sinii qaba. Diinni kee kaleessas jira har'as jira garuu akkasiin jedha Waaqayyo diina siin lolu kanaan hin mo'amtu siin jedha Yesuus. Nama si jinaatti garagali diina qabda garuu mo'amtu jedhaani. Diinni maali? Waa'ee diinaat sinitti hima. Israa'elootaaf diinni warra Filisxeem fuulaan fuulatti foonii wal lolu billaa baatanii eeboo baatanii gaachana baatanii seera waraanaa guutanii fillafiitii wal lolu akkuma bara keenya bara sanas jira jechuudha. Kanaaf Israa'eloonni kuni diinni isaanii inni guddaan warruma naannooti warra Filisxeem warra Waaqambeen. Diinni maali yoo jettan kan namaaf falmudha. Amanaan diina isaa beekuu qaba. Mee nama si jinaatti garagalaa diina kee beekuu qabda jedhaani. Diina keenya beekuu qabna. Diina keenya hin beeknu taanaan akkatti samoonuus hin beeknu. Diinni keenya maali? Diinni amanaa maali? Diinni kuni kan namatti falmu fayyaa keen hin falma, hojii keen hin falma, gaa'ila keen hin falma, tajaajila keen hin falma, wanta ati nagaadha ta'eera guuteera jettu hundumaan kan falmu diina. Diinni waan gaarii ta'e hin jaalatu si harkatti. Kanaaf nama ta'e lafa kanarratti kan dhalate namni diina dhabe hin jiru. Tajaajilaas ta'e baay'ees baradhu beekaas ta'e naggaadees ta'e diina qabda. Diina qabna. Keessumaa kiristaanonni diina qabnaa na dhaggeeffadha. Garuu Waaqayyo immoo akkana siin jedha. Diinonni kee baay'atanii si lolu garuu si mo'aniidha. Ergaan sii qaba ilaa fudhadhu. Baay'atanii sitti dacha'u garuu sin injifatan. Mee akkas jedhi nan lolama garuu jedhame. Hin mo'amu jedha. Hin lolamta garuu mo'amtu. Hin dhiibamta garuu hin kuftu. Inni si wajjin jiru Waaqa jabaadha. Kanaaf diinni keenya kan nuuf falmudha. Kan siniif falmu jira laata? Falmiin narra jira. Mana koo falmii qaba, hojii koo falmii qaba, biizineesii koo falmii qaba, barnootatu falmii qaba, waan ani qabadhen lola qaba. Yeroo hundumaa waan isaa wallaale warri jettan akkana siniin jedha ergaan ganama kanaa warra siin lola san dhaabattee hin laalin harki koo si wajjin ta'a. Itti deemtee injifatta siin jedha Waaqayyo. Diinni kan namaaf falmudha. Diinni kan nagaa booressu, kan nagaa balleessu, kan nagaa kee hin jaalannedha. Amala diinaa keessaa nagaa si arguu hin barbaadu. Amala diinaati. Diinonni kun eenyu isaanii hin jedhu immoo isinitti hima. Nagaadhuma kee arguu hin barbaadan. Yookiin dhukkubsattee si arguu barbaadu. Yookiin maraattee si arguu barbaadu. Yookiin jireenyi kee hunduu diigamee akka babbaduuf isa kana arguu barbaadu. Kanaaf yeroo hundumaa diinni keenya nagaa keenya hatuurratti hojjeta. Nagaati Waaqa wajjin qabdu si alaa balleessuudhaaf. Nagaati ollaa kee wajjin qabdu. Nagaati waldaa wajjin qabdu. Nagaati haadha warraa kee wajjin qabdu. Nagaati hojii kee wajjin qabdu. Isa kana si jalaa balleessee walitti si naquudha. Kuni amala diinaati. Namni nagaan jalaa bannaan hojjetutti hin tolu. Tokko tokko hojiidhaan wal lolee taa'a. Hojjechuu jibbeera. Hojiin isa baqatee innis hojii baqateera. Tokko tokko manni isaa nagaa fakkaata yeroo uffatee ba'u mana isaa keessa nagaan hin jiru. Seexanni diinni isaa dhufee nagaa jalaateera. Yesus Kiristoos immoo hojii diinaa kana hojii seexanaa kana diiguudhaaf Waaqarraa mul'ata. Nagaa nuu kennuudhaaf dhufe ergaan sii qaba. Akka jedhee Waaqayyo diina nagaa kee dha'e sirraa dha'eedha Yesus. Marraadhaa nama hadiya. Nagaa booressuudha malli diinaa. Namni ofiisaa wajjin wal loleera. Namni ofiisaa hin lola nama biraadhiisaa. Ofiidhaan kan oodu nama baay'eedha. Hollaasaa hin lola. Qilleessaa wal lola. Buddeeniif garaachi wal lola. Wanti baay'een diina nutti ta'eera. Diinni keenya isa nagaa booressuudha siniin jedha. Nama si cinaatti garagalii diinni kee isa nagaa kee hatuudha jedhaani. Jedhin diinni kee jedhaani. Isa nagaa kee booressuudha jedhaani. Nagaa ta'uu kee kan hin jaalanne hunduu diina keeti. Nagaadhuma akka ati hin taane. Seexanni jalqaba nagaa balleesse nagaa Waaqaaf nama gidduu jiru. Namni Waaqni walitti bu'e Eden Gannat keessatti.
waaqayyo erga isaan walitti bu'anii bakka gadi isaan baase gaa waaqayyo baa jedhee dangannat keessa nagaa waaqam namni qabu hin boora'e deebi'anii ijoolleen Addaam lamaan seera uumamaa boqonnaa fuulduratti wal lolanii wal lolurra darbanii wal ajjeesanii nagaan itti boora'aa deeme hamma har'aas addunyaan kanarratti xiyyeeffattee fiduu dadhabaa jirtu nagaa suufii uffatarraa bitta suuqirraa bitta suufii caammaa gaarii waan nyaattu gaarii hoteela garaagaraatti argachuu dandeessa garuu biyya kamoo dhaqxe nagaan hin gurguramus hin bitamus nagaan kan kennamu Iyesuus Kiristoos keessaa qofaadha. Kanaaf Phaawulos Iyesuus maal keenya jedhe nagaa keenya jedhe. Kanaaf Iyesuus lafa hin jirre nagaan hin jiru. Itti naayimi garagali lafa Iyesuus hin jirre nagaan hin jiru alaane. Biyya Iyesuus keessa hin jirre seektera Iyesuus keessa hin jirre hojii Iyesuus keessa hin jirre gaa'ila Iyesuus keessa hin jirre waldaa Iyesuus keessa hin jirre sinittanii nagaan hin jiru. Diina nagaa nyaatu jira malee. Kanaaf diinni kee maaliidha yootte diinni keessa nagaa kee booressuudha. Kanaaf Saa'ol nagaa dhabe. Gooliyaad ganamaaf galgala guyyaa 40 Gooliyaad himbaa ganama ba'a galgala ba'a. Hasbaa jedha. Yoo goota taatanas baay'edha. Namni kam ganama ba'ee galgala galuuf ilaa sirriitti na dhaggeeffadha. Ganama namni bakka hojii isaa hoolu hundumtu raafamaa cinqamaa habdii kutachaa akka ooluuf ganama ba'a. Namni hundumtu waa'uma Gooliyaad odeessa. Maal taana babbanne maal taana dhumne eessa seenna ammas garbummaatti deebi'uuf jedha. Teenshinitti naqe lallaba isaatiin. Galgalas immoo hin ba'a Gooliyaad. Ganamaaf galgala ba'a amaluma isaati. As ba'a galgalas namni halkan rafee akkam bul bakka galgala cabsanii nutti seenuu laata. Bakka warri Filisxeem nu fixuu laata. Namni akka jedhu Saa'ol mataa isaa irraafame. Mootiin irraafame. Sabni irraafame. Namni Gooliyaad dura dhaabatu nabame. Akkana siin jedha Waaqayyo ganamaaf galgala mana keerra dhaabate hin baatu hin galtu kan siin jedhu hin milkooftu kan siin jedhu naman taatu kan siin jedhu karaan kee cufamaadha kan siin jedhu akka siin jedhu Waaqayyo siin mo'atu hin moota jedhe Yesuus. Mee nam mo'atu jedhame. Nama si jinaatti garagali diinni kee ganama sin ba'a galgala sin ba'a jedhi. Ati garuu jabaadhu jedhin. Simmoani jedhin. Nagaa dhabeera namni. Hin nyaata nagaan qabu, hin uffata nagaan qabu, hin adeema nagaan qabu. Har'a namni baay'een buddeena dhabe miti. Buddeen nagaa dhabe malee gaa'ila dhabe miti. Gaa'ila nagaa qabu dhabe malee hojii dhabe miti. Hojii nagaa qabu dhabe malee ergaan sii qaba. Sanagaa kee booresseen jireenya kee keessaa baasaa jedha. Maaloo yaa Waaqayyo ameen sii baa ta'u. Sanagaa kee qabe sanagaa kee ate sanagaa kee hidhe Waaqayyo ganama kanaa kaasee mana kee keessaa hojii kee keessaa gaa'ila kee keessaa biyya kee keessaa waajjira kee keessaa lafa qonnaa keetii Waaqayyo aree gadi si haa baasurra sirraa gadi haa baasu. Mee aramaniin irraa gadi ba'u jedhame. Ameen jetta sirraa baanar diinota keettiin mormitaa jedhe Waaqayyo si dhiisanii immoo hin deemu jedheera. Ila diina mul'ata kee, diina kadhannaa kee, diina tajaajila kee, diina gaa'ila kee, diina guddina kee har'a yuuni luufi dhiiga olichaatiin naannoo keetii haa bittinan. Mana keetii gadi haa ba'an. Waldaa keetii gadi haa ba'an. Diinni keenya sanagaa keenya hatudha. Yesuus nagaa nuu lallabe malee nagaa keenya hin booressin. Namni tokko nagaa baateen deemu. Nagaa sitti hin lallabu. Cinqatii, boo'icha, salphina, du'a isa kana seexannuu qaba. Mee ani mucaa nagaati jedhama. Akka jedhe Yesuus warri nagaa buusan maal haa gammadan isaan eenyudha isaan maalidha ilmaan Waaqayyoon jedhamu. Ijoollee Waaqayyoo nagaa buusu nagaa lallabu. Wangeelli keenya wangeela nagaati. Maatiidhaaf nagaa biyyaaf nagaa hojiif nagaa fida. Har'an beeku afurri Waaqayyo akkas naan jedha. Ofii kee wajjin walitti si araarsa jedha. Ila nama baay'eetu ofiin oodee jira. Ofitti aaree, ofitti gaddee, of abaaree, of jibbee deema. Ergaan sii qaba. Nagaan kee hin deebi'e of jaallachuu jalqabda. Nama jaallachuu jalqabda. Hojii jaallachuu jalqabda. Sanagaa keete Waaqayyo sirraa dha'eera.
diinni sana gaafa kanaaf nagaa dhabe biyyi bakka hunduu amma camaa oola bakka maaloo yaa Waaqayyo eenyuun namicha kana nurraa kaasa Israa'elin cinqame loltoonni dirree ba'anii dhaabatu gaafa Gooliyaad itti dhufe girr kilaashin hin jiru walitti hin tokkosan akka ammaa moodernii miti barrisa billaadhaan eeboodhaan qastiidhaan walitti darbatu walitti dhiyaatu malee halaala ta'anii walin dhaan akka isa ammaasa kompiitaraa wal lolan miti walumatti dhiyaatanii wal muru jar Gooliyaaditti namni ba'u dhabame hin cinqaman bakka nagaan isaanii boora'utti ka'e akkas naan jedhaa irraa Waaqayyo har'a Gooliyaad du'e jedhamti afurri isaan duune ofirratti ilaaltee dheeraa dhattee kanatti sodaatte gaafa baatu gaafa galtu kan si sodaachise yoo ciiftu yoo nyaattu yoo dhugdu kan si sodaachise diina kakuu kee diina gaa'ila kee diina fayyaa kee diina mul'ata kee akkas jedha Waaqayyo ergaa kana nama meeqa fudhate nama lama jedhe tokkoo jiraatte harka kee ol kaasa isa siin loluun dabarsee sitti kenneedha Yesuus irratti galateeffadhu mee diinni eenyudha isa si garboomsuu barbaadu diinni eenyu sadaffaa isa si garboomsuu barbaadu Gooliyaad siin garboomfannaa yoo si mo'anneedha garbummaan baay'ee gadheedha keessumaa immoo garbummaan cubbuu gadheedha sammuun kee si garboomnaan gadheedha mootii gara jabeessin akka Fariyoon si garboomfachuu wayya sammuun si garboomsee seexanni si garboomsee cubbuun si garboomsee namni waanuma isarratti moo'etu gooftaa isaati jedhe Yesuus cubbuun sirratti moonan ati garbicha cubbuuti jechuudha Gooliyaadii siin garboomfanna yoon sin ajjeeseedhe biyya sin dhaallaa safara sin dhaallaa mucaa sinirraa dhaallaa dubartii sinirraa dhaallaa waan isaan qabanuun garbooman jechuun bakka ofiin hojjetan warra garboomfatan sanaaf hojjetu jechuudha diinni kee inni guddaan kan si garboomsuudhaaf halkanii guyyaa sirratti hojjetudha namni baay'een sammuu garboomeera harki isaa garboomeera miilli isaa garboomeera hidhameera diinatu hidhe diina kana sitti muufan jira waan si garboomsaa jiru jedha Waaqayyo hidhatee kan si ergachaa jiru ati mootii isaa si bulchaa jiru miti harka kee ol kaas kan si garboomse foon kee haa ta'u biyya lafaa haa ta'u dukkana haa ta'u har'a ganama kana sirraa hiika Yesuus nama si cinaatti garagali diinni kee jedhaani kan si garboomsuu barbaadu jedhaani nuyi garbicha cubbuu miti Yesuus garbummaa cubbuu jalaa nu baaseera deemtanii waanjoo garbummaa jalatti maal hin ta'ina hin qabaminaa namni baay'een amma seexanaaf hojjetaa cubbuudhaaf hojjetaa ta'eera namni akkasii immoo garbichi mirga hin qabu garboomnan namni sii birmatu hin jiru yoo Waaqayyo dhufe malee garbichi mirga dubbachuu hin qabu mirga hojjechuu duwwaa wanti irratti nyaatu lafti inni bulu lafti inni oolu kophaan boqottee dadhabdeetta boqoddu jedhamuun garbichaan hojii tokko finnaan hojii isa tokkotti darba Israa'el garbummaa beeka garbummaa kana jala galuudhaaf Gooliyaad ganamaaf galgala har'a siin garboomfannaa yookiin na lolaa na mo'adhaa yookiin si na mo'adhaa jedhe mee akka zari nama si cinaate immoo attamoo immoo atamtaa jedhin walii filadhu jedhin fedhii laateef yoonan isin mo'adhe garbicha nuu taatu yoo isin nu mootan immoo nutu isinii garbooma diinni maali ottan kan si garboomsuu barbaadu tokko tokko iyyummaan garboomseera namni garboomseera garbummaan gadheedha kanaaf diinonni keenya nu garboomsuudhaaf nu lolu yeroo hunda garbicha isaanii akka nu taanuuf isheedhumaan sitti hima diinni yeroo hundumaa kan balleessuuf hojjetudha ijaaruuf hin hojjetu diin hin balleesse amala balleessuuti diinni kan qabu Gooliyaad sinan ajjeesaa garbicha nuu taatuudha kaayyoonsa
nama tokko nattas baafadhaa naa lolu yoon isa balleesse garbicha nuu taatudha. Diinni isa si balleessuudhaaf yeroo hundumaa hojjetudha. Kan jiraanneef wanti nu balleessu dhabameen seenaa. Utuu danda'e diinni kee bishaanati dhugduun si ajjeesu barbaada. Biddeenati nyaatteen garaa si gubee si ajjeesu barbaada. Hin dadhabe malee yaaluun dhiifne. Karaa garaa nu balleessuudhaaf inni kan mana xibaaraa jira. Okiin wayyaa fudhatee, okiin suuraa fudhatee, okiin biyyoo fudhatee, okiin maqaa fudhatee si balleessuudhumaaf halkanii guyyaa kan naannaan jiru. Nam balleessaa jedhe. Harka kee ol kaase. Ergaa tokko naa dhufa. Nama amanu duwwatameen jedhama. Inni amanta miti. Isa si balleessuu bahee toofii bada siin jedha Yesuus. Maaloo yaa goofta ol kaase suutumaan dubbadhe. Nagaa kee balleessuuf, hojii kee balleessuuf, mul'ata kee balleessuuf warra ba'antu ofii badeedha Yesuus. Haleluuyaa. Mee diinni koo hin badu jedhame. Jadi diinonni koo hin badu jedha. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Akka awwaara bubbee keessatti ol ka'e bittinnaanis irraa badu siin jedha Waaqayyo. Merka kee akkas raasi diinonni koo ofii isaanii badu jedha. Ameen 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 ameen. Warra sirratti kaantu ofii badeedha Waaqayyo. Warra si jeesuu baantu ofii du'eedha Waaqayyo. Warra kiyyoo sii ka'eetu ofii qamameedha Waaqayyo. Diina keetti shillaatu Yesuus. Diinni jiraadhu siin hin jedhu du'eedha malee. Indinne dideetuma nu jiraachise malee Waaqayyo darajee yoola silaa jaldu jiru du'e. Sinis hin jirtala sin teessan duutan Waaqa du'a kee dide diina keetti sillaanne. Bishaan minaanati nyaatuttuu sillaanne. Mataa keetti sillaanne. Akka cubbuu keetti hojii sillaanne. Waaqayyotu dura kee dide ameen. Meef qabadhu isa na balleessu beetti na laatu Waaqayyoodha. Warra bata. Silata. Warri na laatatan hin jedhina. Silata. Mee na laatoodha. Mana kee laadhoodha Yesuus. Hojii kee laadhu. Hafuura kee laadhu. Ani siifan lola. Diinni kee osileeleyyuu si mootu. Diinni sasi balleessuuf karoorsuudha. Sasi maraachuuf karoorsuudha. Saduwwaa si gochuudhaaf yeroo hundumaa hojjetudha. Nuuf diinni isaan kanadha. Warra nagaa kee nyaatan, warra nu garboomsuu barbaadan, fedha foon keenyaa jalatti, warra nuuf falman, warra halkanii guyyaa jireenya keenyatti rarra'anii gooftarraa adda nu baasan hunduu diina keenya. Nama si nyaatti garagalee diina kee beektaa jedhani. Diinni namaa maalinni? Nama tokko. Diinni namaa inni jalqabaa suma mataa keeti yookiin ofuma foon kee. Nama si jinaatti garagale booda isinii fanni sagal diinni suma sirra jiru foon keeti tokko jedhaane. Roomaa boqonnaa 7 lakkoofsa 21 Phaawulos nama Waaqayyootu kutaa sana keessatti waa'ee foonii dubbate akkas jedhe. Egaa ani isa waan gaarii hojjechuu barbaadutti wanti hamaan harka kootti dhufuun seera ta'uu isaa nan arga. Ani keessa namummaa kootiin seera Waaqayyootti nan gammada. Seerri kan biraa immoo bu'aa dhagna kootii keessa seera isa yaadni garaa kootii fudhatee wajjin utuu wal loluu nan arga. Lola kanaanis seera cubbuu isa bu'aa dhagna kootii keessatti hojjechaa jiru jalatti na boojjisiisa. Ana nama gadadamaa foon isaa gara du'aatti nageessu kana harkaa heewutu na baasaa jedhe. Foon isaa eessatti geessa? Gara eessatti na duukartu? Gara eessatti na geessa jedhe. Gara du'aa wanti si balleessu immoo maalidhaan jedhe? Diina keetiin jedhe. Foon koo kun eessatti na oofaa jedhe. Jireenyatti, guddinatti, ulfinatti utuu hin taane gara du'aatti sana geessaa jedhu kana harkaa heewun na baasaa jedhe.
nama baay'ee kan diinatti ta'e foonuma isaati. Namoota baay'ee argitan, namoota dibataa gurguddaa Daawit argitan, innumti Gooliyaad injifatee foon isaa harkatti mo'ame. Dubartii qullaa dhagna dhaabattee qullaa ishii dhiqattu gamoorra taa'ee si gadi argee haadha manaa abbaa manaa qabdi, haadha manaa nama biraati hargee waamee wajjin ciise. Israa'el irraa ulfinni hin ka'e. Manni Daawit hin goolame, nagaan isaa hin goolame. Hamma luka duwwaa deemutti ga'e seenaa bal'aan yeroon qabu. Foonitu nama baay'ee qabee karaatti hambise. Foon sirra jiru kun mootummaa Waaqaa waan hin galleef yoo barbaadde ejjiidha, yoo barbaadde sirbiidha, yoo barbaadde hatiidha, yoo barbaadde dhugiidha. An akka foonii si rakkise hin jiru. Phaawulos mana hidhaa baay'eetii ba'eera, harka mootota hedduutii ba'eera. Du'e jedhanis gaafa gatan achii ka'eera. Garuu foon koo kun bineensa natti ta'e. Bineensa daggalaa ammoo otoo argitanii ammoo humna keessanii jalaan fiigdanii. Ammoo otoo nan beekan kana yaaba utuma hin beekin kora. Nyaata waan ta'eef diina isaati waan ta'eef. Jawwee argite hin baqatta si liqimsa. Leenca argite amma ta'e na nyaatatta hin baqatta hin iyyita. Foon kee gaafa leenca sitti ta'e maal goota? Amma nama baay'eet foonumatu leencatti ta'e. Foon isaatu marrataa itti ta'e. Harka kee ol kaase. Foon kee kana harkaan si baafadheedha Yesuus. Fooniif hafuurri yeroo hundumaa waliin falmuu jedhe Phaawulos. Fedha fooniif jiraattu taanan du'uun keessan beekamaadha jedha. Fedha hafuuraaf jiraattu taanan garuu isin jiraatoodha jedha. Diinni kee inni guddaan foonuma keeti. Waan foon kee barbaadu hundan guutiniif. An akka fooni nu rakkisee nutti taphatee jiru. Foon kadhannaan jaalatu. Hin jaalataa mana keessa. Foon jilbeeffachuun jaalatu. Foon soomuun jaalatu. Foon waaqeffannaayyuu jaalatu. Giddumaa hafuurri waaqayyo nu mo'atee gara kana nu fida malee. Foon eessa dhaquu barbaada? Lafatti tolu, lafa daadhii itti dhugu, lafatti cooma nyaatu, lafatti gammadu barbaada. Achi dhaqiisiin jedha. Nama baay'ee budaa safaraa caalaa, xonqaayii biyyaa keessa jiru caalaa foon isaatu isa qabe. Foontu bineensatti ta'e, budaatti ta'e. Eewutu harkaan baasee ilaa harkaa si baasa waaqayyo harka kee ol kaase. Barattee barkaan baatu, baay'ee beektee barkaan baatu, birrii qabattee foon kee harkaan baatu, foon kee harkaa akka si baasu hafuura waaqayyooti. Ganama kana waaqayyo diina kee harkaa si haa baasu. Merga kee ol kaase yaa waaqayyoodha. Foon koo harkaa na baaseedha. Sammuu koo harkaa na baaseedha. Adabbii waaqayyoo Phaawulos yeroo dubbatu warra utuu isa beekanii ulfina isaan laanne seexana caalaa sammuu isaanitti kenne. Warri sammuu isaanitti kennaman yoo barbaadan hin sirbu, yoo barbaadan hin ejju, yoo barbaadan hin reebu, yoo barbaadan hin ajjeesu, yoo barbaadan hin hidhu. Warri foon isaanitti kennaman yoo barbaadan dhiira wajjin jiraatu, dubartii wajjin jiraatu. Rooma boqonnaa 1 lakkoofsa 18 kaasaa dubbisaa. Waaqayyo warra isaan ajajamne seexana caalaa mataa isaanitti kenne. Hafuurri qulqulluun Saa'ol irraa gaafa ka'u fedha foonitti hafe hafuurra maan dhufeetti gale hin dhiphisaa ture. Namni fooniin geggeeffamu badaan milkaa'u. Hafuuraan geggeeffamaa jedha macaafni qulqulluun. Diinni keenya inni guddaan foon keenya. Shaamizii adii yoo uffanne kana baasii gurraacha natti uwwisiisi jedha. Yoo caammaa wayii dhaqxee ilaalte kun hin ta'uu narraan bareedu anan biraa fidi jedha. Yoo barbaade immoo haati manaa isheen kun siin taatu ishii anan biraa fidi jedha. Abbaan manaa inni kun siin ta'uu anan biraa wajjin dhaqee jedha. iPhone merga kee ol kaase. Lafa salphinaa kan si ijaachisiisu. Mana waaqaa keessaa kan si baasuu barbaadu. Maqaa gooftaa Yesuusin har'aa kaasee jireenya kee keessaa gabaadhu. Ameen jedhi gabaadhu.
Eewutu na baasaa irra darba. Diinni amanaa maalidha? Seexana. Efesoon 6:12 irraa argattu. Namoota foon uffata wajjin miti wallaansoon keenya. Macaa fuurota hamminaa warra bantii waaqarratti aangoo qaban isaan wajjin wal falminaa. Kanaaf diina kee kana mo'achuudhaaf hidhadhu, qajeelummaa uffadhu, meeshaa lolaa waan ittiin diina moonu kutaa sana keessa Phaawulos haasa'a. Diinni namaa hundumaa seexana. Nama si cinaatti garagalaati. Seexana wajjin yoomuyyuu hin firoomnu jedhaane. Firoomuudhaafis yaaliin godhin jedhaane. Samaanaa keenya gaafa Yesuusitti amanne tarsaafan. Dur mucaasaa turre erga isatti amanne mucaasaa miti. Kanaaf seexanni yeroo hundumaa har'as borus bara hundumaa diina keenya. Nuuf hin ilu, nuuf hin tolu. Sobee garuu akka waan ati hin duune, akka waan kabajamtu, akka waan addunyaa kanarratti bara hundumaa jiraattutti si attaallalee booda nagaa kee balleessee of duukaa gaannamiin si galcha. Kanaaf yoomiyyuu diina wajjin hin firoomnu. Seexana innis isa wajjin firoomuudhaaf adaraa keessan guyyaa tokkoyyuu yaadina. Biyya lafaa keessaa dhuftanitti deebi'uu yaadina. Waaqayyo achi si baaseera, achittan deebi'a jettee yaadin. Itti deebinaan siin ilu, si ajjeesa. Diinati galee harkaa baate itti deebinaan si jeesa ittiin deebi'in. Ergaa nama jaati. Warra caafirra jiran deebi'uudhaaf. Mee nama qabe akkas jedhin. Diina kalee harkaa baate ittiin deebi'in jedhaane. Yoo itti deebitee hin duutaa jedhan. Tokko waldaa dhufee ta'uu didee xabalan naqaa. Achi gaafa isheen geesse. Turas. Godha torbee lama booda. Hin deebiin. Isa dhiiftee dhuftetti hin deebiin. Itti deebinaan siin ilu. Kanaaf inni yeroo hundumaa karaa ittiin si lolu qindeessa. Karaa ittiin si boochisu, karaa ittiin namarraa adda si godhu, karaa ittiin yeroo hundumaa waciidhaaf saaxilamtu diina keeti. Arga kee ol kaasime. Ilaa namoota seexanni baasin taaneef sin qopheessuudhaa keetu jira. Akkasiin jedha Waaqayyo dabarseetti sin laadhu. Hin fudhatu laal dabarseetti sin laadhu. Fayyaa dhabdee, heeyyee hojii dhabdee, mul'ata dhabdee, ganaa deemtee wacii hin baastu. Waaqayyo harkaa si baaseera. Diina koo harkaa ba'eera jedha. Diinni si qassarsuun, wacii si gochuun, duwwaa si gochuun, si boochisuun, ansaa dubbatamee nu lafa kanarratti. Seexana diinni keenya. Yeroo sana Gooliyaad dhaabate sinan ajjeesaa jedhaan. Seexan nafsa gadaay ነው. ነፍሰ ዳኛ አይደለም። ልቡ ፈይሰን ቤኩን ፈይሱ ሰይጣን ኢነጄሳ ገሩ አጄሱ ማለ ካሱን ቤኩ ጃምሱ ማለ ፈይሱን ቤኩ ኢትን ደቢን ገርቡማ ሳደላ እስንዱር ቢየለፋ ኢሰ ቢታቱሬ ጀለ ቱርተኒ አመገሩ ከራይሰ ሲዲ ዱኤ ቢልሰባተኒ ደማጫምንከ ሰደፋን ዲንከ ማለ ወተን ነመ ሰይጣን ወሊን ወጀቱ nama si jiraatti garagalee diinni keedhaane nama seexana waliin hojjetudha jedhee. Luqaasii boqonnaa 6:35 dhannee dubbisne ragaan qabaafani. Namni seexana wajjin hojjetu siin ilu si arganna. Luqaas 6:35 akkas jedha. Isin garuu diinota keessan jaalladhaa, gaaris godhaa, nuu baasu jettanii utuu hin abdatin liqeessaa, gatiin keessan guddaa hin ta'aa jedha. Diina keessan jaalladhaa. Diinni iddoo kanatti eenyudhaan gooftaa Yesuus jechaa jiru seexana. Seexanni buddeena nyaataa.
ayarra manatti galaati buddeen laadhaafi hin argitu eewu buddeen nyaata nama jedhame diinota keessan jaalladhaa gaariyyuu godhaafeen warra hamaas irratti godhu deebistee hamaa irratti hin godhiniin warri biyya lafaa warruma isaan jaallatan jaallatu isin garuu warra diina keessaniyyuu jaalladhaa namni seexanni hidhateef seexanni wajjin jiru yeroo hunda isin jaalatu tajaajila keen jaalatu hojii keen jaalatu gaa'ila keen jaalatu seexana manatti baara dhaabata seexe namatu dhaabata dhaqee walgahii seexanaa gidduu warra oolan jiru maaloo maal mana agoota akka ishiin na jaallattudha maal irratti na hojjeta maastikaa irratti na hojjeta afura mastafaaqirii waan gaarii fakkaatamu akka jaalalli anarraa ishii qabu jiru biyya lafaa kanarratti akka isheen amaraachituufan dhufeedhu xonqaayii bira akka isheen namaa gadi naa gootu akka kuffiftu akka isheen gaa'ila ishee diigduun barbaadaa jedhu diinni kana caalu maal namni ati garuu diina kee kana maal godhiga jaalladhu isa kanaan mootaa'e hamaasitti dhufee gaariidhaan mootaa'e harree diina keetii fayyada ba'aa baatee dhufee rakkata taanaan goshin jedhiniifi hirraayii kiyyedha diinni eenyuree seexanaan harreetti feetu hin qarqabata harreetti seexan yoo rakkate gaarii godhiif yoo beela'ee dhufe kenniif liqeessiif hin gaabbaa'e si miidhuusaa gaabba si waraanuusaa sana gaabba dabarsee summii sii kennuu sana hin gaabba hin moota kanaan jedhe uffa harka kee ol kaase hiccitiittiin diinota kee mootu waaqayyo siif haa laatu nama marzii si obaasee aannan kenni jechuudhaaf nama dhagaa afaan si ka'e dhadhaa gurshii jechuudha kanaan moota diinota kee kan sin ajjeesu nama jedhe Yesus namarraa of eeggadhaa maali diina warra akka yeeyyii gidduutti sin erga isaan biratti akka guggee garraami akka bofaa abshaalataa guggee ta'an jenne bofa ta'an jenne akka bofaa amala isaa fudhadha bilxoomaa jedhe malee nama si cinaatti garagalii diina si balleessuu dhufetti bilxoome diina gaafa inni ibidda fudhate bishaan fudhu dhageesse hin gadhoofte mati yaa qabda namni waan facaasee hammatattaa tokkicha gowwaa siin jennaan raatuu dhoqqeetta lamatti dabaltaaf jechuudha diina keef kanuma deebii wanta diina keenya kan ijaanuu ba'u waaqayyoodha harka kee ol kaase warri waajiratti dhiibamtu bakkeetti dhiibamtu lafa hojiitti dhiibamtu digimtiin kan sirra jiru natti moruu maalan godha warri jettan waaqayyo akkana jedha ani moo'ichaanan si dhaaba haamonan isin injifachiisa haasi dhiiban isin guddisaa jedha waaqayyo isaan karaa ittiin guddannudha waaqayyumatu nu bira kaayaa jiraatani akkas jedhin haa jiraatanii dhiiseen jedhin haa jiraataniin mo'achuu keen argu jedhin guddachuu keen argu jedhin ameen jetta haleluuyaa oo saakata lava akka sagalee jedhu nagaa sitti ba'ee ganamaaf galgala dura kee dhaabate hin deemtu kasiin jedhu si duraan qaba karaa keerra mee ameen jedhi baba Yesuus seexanallee ijoollee irratti kadhattee riita irratti kadhattee irratti tsoomtee harka ol kaastee jigi kufi badi jettee riita namni seexana sitti taanaan garuu balaadha tokko tokko haadha manaa seexanatti ta'e abbaa manaa seexanatti ta'e hiriyaa kalee wajjin buddeen bishaan midhaan nyaatee seexanatti ta'e dabarsee kenne akka Yihuudaa diinatti ta'e diina keemmoo warra kana waan gaarii godhiif otoo akka isaa si ajjeesuuf deeman beektu
dhiisisuudhaaf akka isaan si balleessuudhaaf deeman beektu waan gaarii dubbadhuuf Waaqayyo immoo siif sadarkaa dabalaa deema. Jireenya kee guddisaa deema. Namoota nama mo'ataniin arga ol kaasime. Si eebbisu mo'adhu warra si lolan. Mo'adhu warra sitti moran. Mo'adhu warra du'a kee barbaadan. Mo'adhu Yesuus. Jeela raadaa namaa teelebee. Amma tokko too waldaayyuu cufnee asii biyya kana banneen jaalata. Haleluuyaa. Kinoo waan jalqabe ka diina keenya ari'uu jalqabe charchii irratti cufe nuun jedhamu tobe. Hakkaati waldaan naqnee kan barbaadan jiru. Maa nyaataa warri jedhan jiru. Maa uffata eessumaa fidee uffataa warra jedhanii guggubatan jiru. Yesuus ergaan sii qaba. Waan diina kee maraachuu waan itti si haa eebbisu. Haleluuyaa. Si guddifnaan, si dimnaan, si ni kadhu, si eebbifnaan, si mul'ifnaan, si goonaan, akka namoota baay'ee mataa dhukkubsutti si haa eebbisu. Haleluuyaa! Haleluuyaa! Balballi dachaa siif haa banamu. Diinni kee karaa tokko si lola, karaa torba si baqataa. Mee itti ulfaadhu gooftaa. Akkasii nama si jira warra si jibban fuulduratti jedhani. Waaqayyo jireenya kee guutuu godha jedhani. Ameen 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 ameen. Ameen 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 ameen. Warra mana kee jibban, warra fayyaa kee jibban, warra gaa'ila kee jibban fuulduratti haa du'an hin jedhuun isaan fuulduratti alaabaa moo'ichaa. Alaabaa moo'ichaa. Ganamaaf galgala sagalee faarfannaa. Sagalee ilillee. Dhaga'i maqaa Yesuusiin. Warri ciisaniin bulla jiru. Ati raftee bultasaa rafaniin bulan mana jala gangalatu. Mana xibaaraa deemu seexana wajjin jawwee wajjin hafuura isaa wajjin yeroo hundumaa qanaasaan maal naa goote ree maal ishee naa goote dhugaan sinitti hima. Kaleessas har'a seexani beenta hin dandeenye maqaa Yesuusin sirratti homoran hin jibbin. Guyyaa tokko si ilaalaniitu meerree yoomirratti hojjette amma jedhanitti diina kaleessaa sanaan walitti nammu. Diinota kee wal nyaachisa Yesuus. Isoo meerka kee raasi warri narratti kaan walitti ka'uudha. Siifaa godhu Yesuus. Ameen 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 ameen. Akka lolamteetti laftu waan moo'icha siilaadha jedhe. Akka qoramteetti laftu moo'icha siilaadha. Lolamuu kee jibbitee qoramuu jibbitee Waaqayyo garuu moo'ichaan si dhaaba. Diinni hafuura keenya, lubbuu keenya, foon keenya miidhuu hundadha. Kan foon kee miidhu baay'eedha. Dhukkubni diina keeti. Mee nama si cinaatti garagale. Tarii nama dhukkuba jaalatuun hin jedhina. Nama dhukkuba hin jaalanne akka jira. Dhukkubni diina keeti jedhaani. Iyyummaan diina keeti jedhaani. Ameen. Sin argatin. Waan hafuura keenya, foon keenya, lubbuu keenya miidhu hundi diina keenya. Kanaaf firoota koo Waaqayyo foon si lolaa jedhe, seexanni si lolaa jedhe, namni si lola garuu ani moo'ichan sii kenna. Shee kanan dagatin foon keenni sirra jiru si lola. Qilleensati keessa deemtu si lola. Nama meeqatamma dhukkubsataa qilleensaan hanqabame meeqamma dhukkuba qilleensaati. Hafuura ol hin baasu gad hin baasu qabamee kan ta'u diinan lola. Qilleensa keessan, uumama keessan, biddeen keessan. Namni tokko naguma nyaatee du'e jedha. Maali garaa uyyoo maali maaloo badee uyyoo. Maa biddeen nyaateeti biddatti qabsiise. Namni gaafa waa nyaatee garaacha isaaf nagaan taane nyaatichatti hin deebi'u diina isaati waan ta'eef. Yoon isa nyaadhe ashaboo nyaannaan, buna dhugnaan, misira nyaannaan warri jettan jirtu. Kanaaf irraa baqattanii salaa tsalliin jechumatti nagaan bulli nagaadha fayyaadha jettaniini irraa fi qaaraa ani dhugu kana maal garaa natti kaasaa, coggaadhaa natti kaasaa. Boo mataa natti kaasaa, dudda natti kaasaa maqaa Yesuusin. Inni gaafa ati dhaqxee waa gootu dhufee waa sitti kaasu sittin kaasu kana booda sirraa fagaata. Mana kee keessaa xaragaman natti kaa gaafan hojjedhe, natti kaa gaafan karadhe, natti kaa gaafa waldaa dhaqenni jettu har'aa booda sirraa diigamu. Mee akka jedhin rakkina kunuunsaan jiraattu jedhaani.
diina kee kunuunsaan jiraatin jedhaan hime. Ameen jedhiga. Hin kunuunsin. Dhukkuba kunuunsin. Tokko akka ushururu. Bakka akka nama daa'ima qabatu. Abaarsan kun nan tuqinaa. Afur lama natti maalan. Ofin eeggatina jechaan jiru. Garuu dhukkuba akkanaan qaba. Saayinesiin qaba, asmiin qaba, garaachaan kunuunsaa jiraattachuudhaan dhibeen hin baane achumaa kunuunsitu. Achumaa jajjabeessitu. Bakka dinnicha nyaadhu. Ormi nyaataati nyaattu. Ma garaanatti kaasa. Warri kunuunsitan hin kunuunsin asiniin jedha Waaqayyo diina keessan. Nama si jiraatti gara diina keen kunuunsin jedhin. Ofirraa gadi baasii jedhin. Siin ta'u fayyaa keen ta'u gaa'ila keen ta'u lubbuu keen ta'u foon keen ta'u maal kunuunsita? Namni tokko xalaata isaa kunuunsa. Amboru isa hudhee ajjeesu. Baasii gadi ofirraa. Diina keenya akkamitti moona waan sadi isinitti mee xumura. Tokko hafuura qulqulluudhaan dibamuudhaan. Daawit fooniin itti hin baane Gooliyaad. Uffata isaa olitti uwwise fudhatee itti hin baane. Billaaf gajara Daawit Saa'ol Daawititti kenne Daawit fudhatee hin baane. Hafuura qulqulluu isa abbaa fi haadha isaa gidduutti isa dibe. Waaqayyo hafuura sana fudhatee itti ba'e. Akkasiin jedhee Waaqayyo. Hafuuran sii kennuunan diinota kee si injifachiisa. Ila hafuura ulfinaa, hafuura nagaa, hafuura mo'ichaa, hafuura guddinaa, har'a sirratti awwaama. Hafuura si moosisu, hafuura galataan si dhaabu, hafuura diinota keerra si oofu. Waaqayyo ganama kanaa kaasee jireenya keerratti haa dhangalaasu. Hafuura kana fudhadhu. Lammaffaa humna dubbii Waaqayyootiin guutamuudhaan isa nuun lolu moona. Ente dubbii Waaqayyo yoo si keessa jiraate moota. Maatiyos 4:4 hodhattan Iyeesus Kiristoos seexanicha dubbii isa keessa jiru dubbii Waaqayyootiin mo'e. Dubbii Waaqayyo nu keessa jiru taanan foon keenya seexana nama seexana waliin hojjetu waan lubbuu kee foon kee hafuura kee miidhu hundumaa mo'achuu hin dandeessu. Meeshaan amanaan hidhachuu qabu wangeela. Kana gattee diina koo nammoo an soba. Hafuura qulqulluun ala diina koo nammoo an soba. Of mo'uu hin dandeessu. Hiyyuma rakkina addunyaa kanarra jiru mo'uu yoo barbaadde hafuura qulqulluuf dubbii sagalee Waaqayyoo hidhadhu. Daawit furri isaaf dhagaa duwwaa tarka jira. Hayyaanni Waaqayyoo immoo irratti dhangala'ee keessa isaa jira. Mucaa kanatu dirree lolaa ba'e. Hinni lolaaf hin dhaqne obbolaasaa sadii warra dirree lolaarra jiru dhaqee gaafachuudhaaf jarri Gooliyaad dura dhaabatan. Waaqayyo garuu garaa mucaa xiqqaa karaa nama afurri Waaqarra jiru karaa Daawit Israa'eliin mo'icha fide. Boleessa koo maatiin kee lolameera. Hojiin kee lolameera. Gaa'illi kee lolameera. Mana kee keessaa Waaqayyo nama sii kaase. Biyya kee keessaa waldaa kee keessaa sii kaase. Waaqayyo nama akkasiitiin mo'icha siif haa fidu. Ameen. Hin lolamna. Ganama hin lolamna. Guyyaa hin lolamna. Akkasiin jedhe Waaqayyo. Lolamuu kee hin jibbin. Sin mo'atu jedhe. Ani hin beeku. Ganamuma kana namoota injifattanii baatantu jira. Mo'ichatu sitti dhaga'ama. Injifachuu keessatti beekama. Irra aanuu keessatti beekama. Nagaa ta'uu keessatti beekama. Nama guddaa ta'uu keessatti beekama. Si wajjin antaa mo'icha siilaadha jedha Yesuus. Isheedhuma akkamitti mo'adha warrettan maqaa Yesuus qabachuudhaan mo'attu. Maqaa Yesuusin itti ba'i. Saamu'eel isa duraa 17:45 irratti ati billaa fi eeboo kee qabattee dhufte. Isti nama billaa qabatee eeboo gaachana qabatee nama hojjaansaa ciqilee jaatee meetira 3 jechuudha. Nama kanatti furrisaa dhagaa fudhatee deema. Namni Daawitiin argunduu wayyoo cittee duutee badde naaniiru saawwanneera. Maaloo atoo daa'imaa maal goota?
lakkiyaa Saa'ol ani hoolaa abbaa koo eegaa ture leenci yeroo hoolaatti dhufu takkana jala nyaatee hin beeku leencicha ajjeesetinan amaaketa sana ajjeesetinan ilmoo hoolaa kootii harkaa fudhadha har'a waanni koo na gargaara namicha Israa'el rakkisu kana sinirraa ni hiika harka kee ol kaasi nama biraatiin miti sumaa Waaqayyo mana kee fayyisa አሜን 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 የሚቀርም ነው ሰገሌ ሙጫን መጣን ሰገሌ ጉዳቱ አረበ ዳዊት ራ ደጋን erganolle hodu kana faddu dagennan takka mal goda garadu masaul gawdaf uffata sammalletti namme camma sammalletti namme kaasu dadab ani kanattin barre waqni ko kobadu machina base moicha na ken ila kasin jedhu Waaqayyo isa biyyi nam naanno si kennu miti isa lani si kennu injibata jara Yesus ila ganama kana ol kaas ebba tokko ulfina tokko ayyana tokko surra tokko Waaqayyo sirraata Daawit kan farka qabu maqaa Waaqayyooti amanan maqaa Waaqa farka qabu noola macaafni keenya namni maqaa isaa waammatu noolaadha ani na ajaa'iba Daawit ati eeboo kee abdatte ati gaachana kee xinnannummaa keetii kaatee tireeningii kee xuunchaa kee abdatte billaa kee abdatte hani garuu maqaa Waaqayyoo isa guddaa isaati ijoollee Israa'elitti gaayiste maqaa Waaqayyo qabadhee sitti baay'ee ila akkasiin jedha Waaqayyo maqaa koo qabattee yoo baate hin kassartu jedha Yesus maqaa koo yoo deemte maqaa koo yoo kadhatte maqaa koo yoo jiraatte maqaa koo yoo ulfeessite alaabaa moo'ichaa sii kenna mee harka kee bootti baddu yeroo sadi moo'ichi kan koo ta'eedha tokko isa dhumaa ila mana ke moicha fayya ke moicha oji ke moicha kara ke rati moicha umuri si abegeza di moicha Waaqayyo si folatu maqaa Yesus waame nama mo'ame nagarre maqaan itti mo'attu jira maqaa Yesus jedhama haleluya me Yesus jedhama maqaa kana ol kaasa jari maqaa mo'ichi ittiin dhufuudha dabalii jari ammas ila uto Yesus jedhu ulfinni tokko si argatu mee dabali Yesus jedha dabali Yesus jedha nagaan kee adeebi'u har'a eebbi kee adeebi'u har'a fayyaan kee adeebi'u maqaa kanaan hin oolte